Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana dhufa garta isin jedha. Har'a waan tokko akkanumaanii yaadni wayii naaf guyyaa kaleessaa barreeffama namni karaa deemu dubbisuu maaliifiin hin kalayne akkasuma akkaataa namni waan kana qopheessuu hawaasa keenya namaa hin barsiifne akka tokko ka jedhu waan akkasii yaadeeni kana fakkeenya isin qopheessee kanaaf waa lama qopheeffadheen dhufee tokko akkuma argaa kanatti jechuudha. Seenaa Oromoo jechuun maali? Seenaa Oromoo barreeffama bal'inaa fi sirnaan qophaa'e jedha. Gara gaditti immoo yoo agartanii seenaa Oromoo jechuun seenaa uummata Oromooti jedhu kuni barreeffama xiqqoo istaandarii isaa eeggatee miti jechuudha. Kanaaf waa lama qopheeffadhee isin dhufee isin as keessaa kam akka filattanii waliin kan agarru ta'a jechuudha. Barreeffama kun yoo deemtanii akkasumas kan dubbisan taate kan agartan ta'a jechuudha. Aga akkas boqonnaa shanii qophaa'ee jira jechuudha. Xumurallee kun akkasii qophaa'ee jira. Ani barreeffama guddaa hin qopheessine. Ani kana qopheesse takka kana godhee fi hayyoota, barattoota, barreeffamaa fi ergaa, gorsa, jecha, seenaa hawaasa bal'aa gara miidiyaatti akka fiduu danda'aniifiin fakkeenya qopheesse jechuudha. Namoonni hedduun ni jiranii namni kana gochuu danda'ullee jechuudha. Kanaaf hayyee kun akkana jira. Kan lammataa akkam jira kan jedhu waliin laala. Barreeffamni lammaffaa isa kana akkana jira jechuudha. Wal agartanii jirtanii seenaa Oromoo jechuun seenaa uummata Oromooti kan jedhu kan akka jirutti beektan jechuudha. Wanni amma asirraa jijjiirames yoo jiraate ani ka barreeffama duraa yoo duraa as jiru san fuudheetiin kanatti deebise jechuudha. Kan bifa rakkoon qabu bifa wal fakkaataa gochuu ni dandeenya, haalli gurraacha gochuu ni dandeenya. Kun hunduu barreeffama istaandarii isaa eeggatee tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, afuraffaa, shanaffaa, ja'affaa hidhatiin deema jechuudha. Barreeffamni akkaataa jechuudha. Kanaaf yaada keessanii asirratti yaada qabaattan naa kennitanii namni waan kana akkamitti barreeffama akkanaa kana gara weebsaayitiitti fiduu dandeenya akkamitti immoo deesnee gara Google Play irratti fe'uu dandeenya kan jedhu yoo gaafii isinitti ta'e barachuu barbaadda yoo jiraate ani viidiyoo yuutuubii isinirratti hojjechuu nan danda'a. Achirraa ilaaltanii akka ani godhu gochuu ni dandeettan. Kanaafuyyuu gochootaa fi ergaa barnootaa seenaa saabotaa ta'ii seenaa uummata Oromoo bal'aa ta'ii fakkeenya waan akka mana qopheessee kana qopheessitanii ani barreeffama kana guutuu qophaa keessa hin taane kaa'iidhaan fayyadameetiin barreeffama kana qopheesse jechuudha. Ani immoo mata duree isaa kennee jechoota akkanaa jedhii barreessi kan jedhu. Kanaaf ni malasumaanuu qophaa wayii na jira waan ta'eef kuni kan lammaffaati akka jala waan dhooyine mee isin as keessa kan filattanii kan jedhudha gaafiin kiyya ammaaf tokkoffaa kana isa lammaffaa kana filattanidha. Kanaafiin waan gaafii isinitti gaafadha. Akkaataa barnoota namni keenya karaa biraatiin deemu osoo hin taane akkaataa barnootaa haga tokko isin garsiisuu ni danda'a. Weebsaayitii keessatti kalaqamallee isin garsiisuu ni danda'a. Akkanuma nuuf gafa. Garuu tartiibaa yoo ta'e malee amma isinii garuu dhabuun mala waan ta'eef namni beeku akkuma beekutti kan beekne immoo rakkoo qabu inshaallah kan waliin dhufnee wajjin barani ta'a. Kunuuti barreeffamichi as jira. Kanaaf koodiin itti baroograama wala maleessu keessa jira. Ani barreeffama kun as keessatti fe'ee jira jechuudha kompiitara keessatti nawwaalee ammaaf guutuu isin garsiisuu danda'u. Maaliif waan inni ittiin qophaa'e jechuudha. Kanaaf haga tokko kunuu barreeffamni kun asirratti tartiiba isaatiin kaa'ame kun ammoo tokkoffaa lammaffaa jechuudhaan sadaffaa jechuudha. Qubeen haa insii takkaan immoo haa tokko haa lama haa sadii kan jedhu kun barreeffama istaandarii isaatiin jechuudha. Haa tokkoon kun jechuudha barreeffama gurguddisa jechuudha kan reefa gubbarraa agarsiisa jechuudha. Haa lamaan kun barreeffama daalacha kan reebisanii jechuudha. Haa sadiin kunillee immoo barreeffama gaditti agarsiisan jechuudha. Saniifiin
Kan hundaayyuu tartiiba inshaallah gara fuulduraatti haga tokko gootolee isin barsiisuu baatu haga tokko hojii agarra ta'ana akkasuma haga tokko weebsaayitii akkanaa kana kaleessanii barreeffamota akkanaa ergoota akkanaa kana kaleessanii karaa salphaa ta'een akka addunyaatti gadhiiftan inshaallah fuulduratti abdii qaba. Muuxannoo fi beekumsa keessan illee akka gara miidiyaa fiddan inshaallah abdii qaba. Akkasii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu haalli dheeratee maaliin ta'an jette Oromooni. Haala keessan laalii fedhii keessan laalii irratti nuti viidiyoo ta'an jechuudha. Yoo dhugatti fedha waa'ee kanaa qabdan taatanii waliin barannu ta'a jechuudha. Namni fakkeenya qubee kun asitti fii kana jechuudha. Kunitti kana jechuun irra guddaa irra xiqqaa fayyadamee jechuudha. Yookiin taane immoo wanni ni beekan jedhee dhabbatan jala warra waa haquutu jira. Kanaafiin kulaalee hedduu cufuun dirqama namarratti jechuudha. Warri waa haquudhuu kulaa tokko barbaade kulaa keessaa akka nima godhu. Kaniifin wantoota baay'ee wanti laachee hojjetamu hedduu jira. Kulaa hedduu cufamuu qaba. Kunin mara kun qabu barreeffama waan ta'eef jechuudha. Kun asitti kun deebisee asitti hin cufeenii ammatti godhee asitti illee kun asitti deebisee akkanatti illee jechuudha. Achirraa kaasee akkana fakkaata inshaallah barnoonni keenya keessatti tartiiba isaa tartiiba HTML jedhama. Tartiiba isaa awwala HTML kan hojii barnu ta'a. Achirraa immoo CSS styling waan jedhamu jira isa barannaa. Kun waanuma lama bichaadha. HTML fi CSS jechuudha styling. Akkasii inshaallah barnoota itti walitti deebinaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Yoo isinitti walii gara jimtuu biyyaa koottaa achi sarpiraayiz godhaa. Inshaallah hamilee keessanii fi fedhii keessan laalee kan deebisee bal'innaaniin takka takkaan irratti hojjennu taana. Inshaallah rabbi kee dhagatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu.